Mee akkam sila ati beektaa falli ati argattu osoo dalagaa argattee deemte achi booda gadillee baanee dalagaa takka akkas haala itti si uumullee mala ni dhoyna. Mee ati haalli qilleensaa fuuldurri gizii akkatti ilaaltu akkamii akkuma saadan naan jette saniire moo akkamii Tu wajjin fatiin mari'achuu ni dandeenya bara Ramadan dalagaa Ramadan siraan keessatee nama fuudhi yoo jetteenis bareedduudha. Takkaati yoo laal manni ati jirtu sun siin taane gabbaatee Oromoo dubbattee Oromoon maallaqa isii cuftee orri kee haa waddu bada aayidii qaamateetii harka seeqannetee akka meeshaa dalagachuu ni dandeessa. Lama ilaala. Galtee osoo madaafii jalatti nama keenya Madam Masindalawo akabatitti qamate saddeette guuttatte dalagachuu ni dandeessa. wallaahi dumbulloo takka asin kennan ijoolleen akkana jedhamtu Kantame namni gootu taate alaashan dalal ijoolletti ni nima mallayyite kaldabanee qamate harka seeqannete akka meeshaa duuba keessa dalagachuu dandeessa. Feetu takka dalagattee dalagaa dhuunfaateetii akka isiin nama dalagattu kana dalagachuu dandeessaan siin jaa. dubbiin akkasittu nama aarsa dubbii kanatu isiillee aarsa dhugaallee qabdi isinii galee silkii isii irra argiti silkii isii irra dhageetti mucayyoon hin mahaasoftee silkii isii achuma gatti ni yaan qabdu haa gattu iyyuu haa dhiistu iyyuu Kaisi qoricha sobaaftee sanillee madhageessi. rakkoo namaa dubbataa jira kana caala dhagaye namni hagana yoo dhagaye hin beeka saayikoon namaa hin galaafi anamma akka atillee cinqamtu hin barbaadu madaam dhugaa qabdaati sii galee dhugaa sirri qabda kabara kuminni beekaa ka argu ni arga garuu waan jaalattee jibbitee itti dhuddee itti maal taatee haasawni akkanaa kun akka 100% sirraa hin cinne beekuudha qabda waan siin jedhu keessa homaa wanni gootu hin jiru kana beekuudha qabda kana naa amani yoo lakki hin beeku jette wallaahi hin araffanne ati dhugaa qabda maal kinoo wanna akkanaati dalaysiisaan jiran hojjettuu kee namni gaafa si jana jannu ta'e si jalaa waan hin argine itti jedhu ta'e siin ajajamtu siin illee sii galee waan ati jette siin dhageettu lamin mircaa garasii qabdi waan ta'eef lamin baalaansii nama achi garasii sappoorti sii godhu qabdi waan ta'eef yoo ati waan akkanaa godhi jetteen siin dhageettu yoo ati waan akkanaa godhi jetteen sunuunaa jiran waan jedhu sitti xabbarti gaafa kana dalagaan keellee hin bada gaafa kana maqaan keellee hin bada sii galee maqaan keellee hin bada dhagee nafi tachiisa dubbii afaan nama hin qabin hime laal kaa nama meen poointii siin jechuuf ummannis dhagaye nama 2000 wayi hara Mariam gaafa kana dalagaan keellee hin bada maqaan keellee hin bada maqaan keenyallee hin bada akkasiin jedhan namni Oromoon akkasiin jettu akkumaatu agartu gaafa yookaan kaleessa isiin akkas turte maraattu iyyuu jedhaa turaniin har'a mucayyoon tattaafachuu eegallaan waan hin jirre summii garanaa garasii guruppii uumanii guruppiidhaan itti haasanii mataa zorsisaaran kuni itti amantee mucayyoon tuni lakki boruna jalaa akkas taati waan jedhu gaafa itti amantee atis mataan boodas waliin naka'aa itti yaadde hin araffanne waan wayii gochuu ni dandeenya ammuma kana yoo garuu kana dhagaye ummanni gurra buuste akka nama tokko dhageessiste amma booda hoo waan isaan jedhan kana hin dhagahu yoo ka jettu ta'e itti fuftee arafaatiin faana deemta lakki ammumarraayyuu wanna akkanaatu jira boodatti nan tursiisu boodatti nan azzaallaqu boodatti rakkoo biraa fida yoo ka jettu ta'e akkuma jedhan san kinoo nama 5 moo nama 4 na bira ni jiranii guruppii godhee birrii irraa baasnee kafalla jedhan san haa kafalanii mucayyoon mana madaamii galtee hin dalagatti sii galee amma kanuma lamaan qofa akka ifa ta'uuf barbaada nama atillee nama irratti akki lakki akkana jettee namaatiif malee borullee wanni akkanaa yoo dhufe ni danda'a akka jettu barbaada waan biraan qabdu mircaa lakki hin danda'u yoo jette bakka arafaa gilxiisi hima Mariam lakki hin danda'u yoo jette bakka ammuma warri ina gaacana jedhu sun haa aggaaca'u mallaqaamii kabaaste wanna biraan barbaadu jechuu kanarraa homaan goonee nati mallaqaamii hin kennama mallaqni arafaatiin bakka wayii mana madaamii jedhan san illee haa ta'u hin galchan dubbiin dhumatte bakka dubbiin biraan jiru borumoo qaaqni akkanaa dhufuun isaa hin hafu isa itti amane amala ojandaa Oromoon beeka hin hafu sirraa itti amane itti amantee waliin deemaa jettee nama abbaan fedhe waan fedhe haasa'u hin dhagahu mucayyoon tun haa jijjiiramtu akkaan jedhetti hin jiraachisa yoo ka jettu ta'e arafaat jettee namaan dhageettu kiyya malee yoo ka jettu ta'e waliin deeme yoo waliin hin deemtu ta'e harruma kana yookaan ammuma kana hin danda'u warroota sanitti naa dhaamifaati naa dabarsi jedhi kenni Oromoon as jirti mi warroota kan barbaanne sirraa zorsisna bakka kanuma jira dubbiin dhugaan jiru kana qofa
amma laali kaafati asirratti jechuun fedhii kiyyaaf kan kee qofaa miti. Ishiin illee nama fedhii qabdi sii galee. Kaisii keetiin wal qabate. Ati jaalattee jennaan si feete isiin. Ati jaalattee jennaan si feete. Isin lamaan wal feenaan akka feetan godha. Garuu namatti as baatanii akka nana gooten jedhin Wayifiin siin jedha. Mucayyoon ilma namaati dogoggorullee dandeessi. Voice san keessatti hamtuun isiin dubbatte garuu baay'inaan akka hin jirre ni beekta. Hamtuu isaan tutte achiittas waraaba malee agarteeti jirta ati. Haga tokko saa. Ani argi anamma 100% maaluma si himaa rabeetta lubbu. Mucayyoon tuni duuba si yoo kasin baasne ta'e biizinasa kee irratti yoo faayidaa siin galchine ta'e yoo ofiillee hin galchine ta'e inuma itti dhiisii siin jedhaa. Yoo kasii galchitii itti amantee waraqaa dalasiistee fi bakka haala kanaan waliin itti fufa jettee namaa dhageenyee jira. Ani tokkoffaa waraqaa kana ani tokkoffaa ID kana kanin xumuree fi waan baru dhufu edana rafnee kaanaa rabbii beeka yaafatii fi. Sigalee edana rafnee kaanaa rabbiitu beeka sun amri rabbii harka jirti. Arafaattuun akkanaan itti fuufti moo hin jijjiiramti moo rabbitu beeka namni fakkeenyaa fi adada buluun tarii yaada galfata adada buluun faayidaa ofii beekaa deema adada buluun waan isa baasullee beekaa deema sii galeemi. Sirri namni kun immoo waan beekuu qabdu nama sillee gargaaree ofillee hin gargaarre gaafa ta'e asumatti irraa kat godhu yookaan nama ofillee jijjiirre maaliifin siin jedhe fati biyya namaa kana keessatti takkatti idaa namaa keessa achi seenanii haga boru Oromoo isii rakkoo keessaa baaftuufu jechu takkatti idaa namaa keessa achi seenanii jennaan keessaa bahuun hin jiru rakkisaadha ni dhageessaami. San amma san main pointi si himaa jira baran main pointi atemma rakkoo keessiin wallahi gilti olii himoo wayya Mariam yaani mucayyoo kan itti amantee jennaan jaalattee jennaan ani mucayyoo isiin kuno isiin fedhii laal isiin fedhii Mariam tunnaaf hin taane yoo jette fedhiisi hubattee jechuudha gara jirutti hin deessu. Argitee jennaan si ergi si jala. Lammaffaa irratti fakkeenyaaf gisee gastii kana seentee hojii kana hojjettu isaantu maal jedhaniini hojii kana gisee seentu waan biraatiin dabarsi ofiin hifattee gadi si darbiti jedhanii. Ani ilmoo namaa gadi kana itti amantaa siin jedhaara marooti. Ilmoo namaa gadi akka jarri jetti sun gadi hin darbine dhimma isii hundaan xumureefi jechuudha. Kana fedhii isii haadhu. Kanallee itti amantaa siin jedhaara 100% isin dhiisanii haala kanaan arafaafaan deemuun si baasa. Mataa si dhukkubsa faayidaa si qaba itti deem. Mataa si dhukkubsa. Aniin tun ta'eef laal faati akkasii miti. Aniin tun ta'eef isiin tun deemti nafaan kunoo gaafa faayibsattu yaada fi uummata kanarratti. Isiin hin deemayyuu gaafa jette siitaati isiin akka miti bar. Sanii miti waan naan bar maal taateet. Ati isiin siitaati. Ati isiin siitaati situ bi madaamii isiiti. Situ damooza isii kafalaa fi bar. Dirqama sirraa qabdi. Gaafa hojjette damooza kafaltaa fi Hin kafalaa fi jira. Tahuu siyaafati fi ilma namaa kana. Ilma namaa kana masalan nullee mana madaamii hojjennee argineerra osoo akka nuti waa yookaan galaaxii wayii hojjennu fuudhanii gannu darbanii dilli kun biyya namaa taa'een jijjiiramu sii galeemi. Dubbii kiyya kana dhiibatuun booda ansumaaf siin jedha. Mucayyoon tun an hammallee 100% isiilee garaana garas wanni qabuuf hin jiru namummaa obbolummaa kan akka ammaa waliin ta'a. Obboleessa maaliif dhiibba? Mucayyoo dubbadhu fedhii fee har'uma jiru. Namummaa obbolummaa fi waliin ta'a. Fedhii isiitii miti an arafa anam nama tokko akka dhuunfaa kiyyatti dubbadhaara dirqamni illee narra hin jiru akka nama waa godhuu tokkotti dhuunfaa kiyyaan dubbadhaa jira si'iif garuu si himaa jira Maariyaam. Isiin tuni isii osoo hin taane anamma bee waa wayii na dhaga'uu dibdee isii miti ilaal madaamiin si ilaal. Si kadamuuza kafaluuf namni kun galii si galchaara galii yaa fati haa kafaluuf illee haa kafaluuf hanguma fedhellee haa kafaluuf daawwataa jirti bar arafaat si baasti situ murteessa malee isii miti bar isiin naataati gaafa jette ati moo gaafa rabshaan biraa boru dhalate naan taatu gadi bahii yoo jette isiin murtee biraan qabdu gadi bahuu malee madaami situ haadha iqaamaa haadha fakkeenyaaf laali haadha fakkeenyaaf jechuudha taatee boru ta'uu dhabuu dandeessi. Sigalee waan boruu maaliif mas'uulli keetis hin jedhaara kan ammoo mas'uulli kee sana laallata waan boruu ka boruu dhiisi gayban hin jiraannaaf hin jirru yuun beeynu. Jechaan an haasaa gilxii yoo ta'e haasaa gilxii si himaara maa kana muluu si rakkisee maaltu rakkinna si geessee siin jedhaaraan Mariyaam maal taateeti. Mariyaam si deemti atiitu ajaja malee. Geessaatu argitee uummatuma akkana mucayyoo tana dalagachuu dhorkeetii wanna jechaa jiru bari mee arafaati maaf kenni.
Arafaati kennee maali isiin isii ta'a hin beekan Arafaat. Arafaat barsiitaati. Si jaalatti bara hin feetii bara. Arafaatii miti meen pointiin Arafaatiin feetee si faana taa'uu ni feeti. Waan boru dhufu waan boru dhufu nanaasofsiisin kaa gahee barabbi anuu jiraadhaa boruu san. Isiin jiraatti mijayyuutu haadha gaarii taatee boruu ta'uu dhabuu dandeessi. Siigalee haadha gaarii ta'uu dhabuu har'a yoo fakkeenyaaf dogongora qabaatte boruu sirrachuu dandeessi. Har'a miti waan akkanaa kana ka dubbachuu qabnu osoo waraqaan sirreessin dura ture siigalee ati waraqaa isii sirreessuun naataatii itti amanteedha alaatti natti. Malee sirreessinee yaafati bar biyya kana keessatti fati ilma namaatii bar maaliif hin sirreessinee boru gaafisi idaa keessa galtee sirreessaa fi fati maaliif akkas jedhu. Isi itti amannaani kaa kanas hin jedhe bar jettee namaa hin dhaga'u gaafa jette waraqaa kana sirreessi. Amanuu baadhuu eegamu cayyoo tana biyyarraa fi dirqama waraqaa isii fixee fi waan isiin balleessite gabbee dubbachuu qaba. Kan itti nyaadhu malee idaa nama idaa mootummaa keessatti. Mucattiin badii maal qabdi? Mucattiin badii maal qabdi? Silaasiinuu badii qabaatte an achi isii fidee qilleensarra isii dhiisuun kayri man qabdu. Ammallee dirqama sirra jira kaa dirqama san fudhadhu yoo dirqama hin fudhanne immoo nama biraatti laal isiirrallee dirqama jira anarrallee dirqama jira suni ka dirqama keenya lammanii isiillee dirqama ofii beekte anillee dirqama kiyyan hin beeka. Okkoo mucayyoo waan balleessite hin qabdu gaa ammas biratti barsiisi fedha jetti ammallee waan biraa maal dubbatti. Fedhii fi haalatti waan garaafi jiru rabbii beeka. Wanti isin himattu an Arafaasitti himu si faana taa'uu ni feeti Arafaat. Arafaatii miti rakkoo. Maaliif ati gahee baasii garatti beekaa? Ani waliin jiru waan isin yaaddu hin beeku. Hayyee Arafaat sirrii dubbadhu. Salaamu alaikum. Maa mataan dubbata waan namni siin jedhu dhageessu. Bana mi'aati mataa kasi banu jira. Mataan gara galchite. Anamma gaafii takkaan si gaafadha Arafaat. Warroonni dheengadde akkasitti bilbilaa si janaa akkana siin jedhan santu siif tahamoo Mariyam sii taatee damooza sii kafaltee isii faana jettee namaa dhiistee waliin jiraattamoo lakki Arafaat naan taatu Mariyam naan taatu amma nama daamii galaa yookaan bakka biraa garaa namni sun naa sirreessee waraqaa garas bahee dalagadha waan jedhu naa deebise. Lakki naa taatu Mariyam akka fedhe haa ta'u isiin naa taati isii faana taa'a isii faana jiraadha naa tahee jira jettee nama takkaatu hin barbaadu gargaarsa nama takkaatu hin barbaadu damoozin isiin naa kafaltu nagaa dalagaan ani isii faana dalagadhaa jiru naa tahee jira. No lakki naan taane narraa naa jijjiiramu yoo dandeessan waan akkana waan jedhu waan lama lafa kaa'e. Ani duraan dursee dhugaa rabbii dubbachuuf ani duraan dursee illee yaani haa ta'u dhabaatus gaafa tokko ani akka nama takkaatti isin cinaa dhaabbatee na fide rakkoo nanaafisii giddullee hin jirtu afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraachasii galee waan ta'eef ani marri uummanaa wayya gaafa rakkoon cinaa dhaabbatte mana keessatti illee rakkoon irra fidde hin qabdu isuma faana jiraadhaan hanga rabbi na jiraachisa. Haala damoozaan haala yookaan gama biraa dhiibbaa sirra gahuun si cuucuudhaan Mariyamoonni isin sirra geessite jira. Takkan jiru rabbiin narra ga'a. Kontirool si godhuudhaan wanni kana dhiisi siin jechuudhaan wanni isin sirra geessite jira. Hin jiru. Asirratti immoo gaafii dhugaa Mariyaam akkasii gaafadha. Mariyaam si'iin sa'aatii 24 laayivii irra taa'i siin jette moo sa'a muraasa sa'aatii 2 taa'i iraftii godhadhu akka namni si yaadatu ta'ee irra taa'i siin jette moo sa'a 24 ofii jaalattee irra teessa moo Mariyaamtu irra taa'i jedhee si as gaddada. Ofii xiyyaaf hin taa'isin zaanirraa bee zaanitti. Mariyaam si'a meeqa sitti kaatee sa'aatii 2 ol irra hin taa'in jettee alaarmii si guuttee beekti moo lakki irra taa'i isaa alaaxuul siin jettee duubaan si dirqiti. Sa'aatii natti himtee saan seeni saan baay'inaan jettee jirti. Sa'aatii kana seeni sa'aatii kana bahee situ seera san cabsee sa'a 24 laayivii irra ta'a malee Mariyaam sa'aatii 2 ol akkasiin eeyyamne seera moo seeraa miti. Seera. Yaani guyyaa keessa sa'aatii kana irra taa'i sa'aatii kana uffata kee miiccadhu sa'aatii kana iraftii kan kee godhadhu siin jette moo siin hin jenne Mariyaam. Naan jette. Sa'a 24 ganama laayivii seeni haga galgala laayivii irra taa'i siin jette moo siin hin jenne Mariyaam. Naan hin jenne. Siin hin jenne. Fedhii kan keeti sa'aatii 24 laayivii irra teettee akka feetee haasa'uun irraa bahii jettee si'a meeqa alaarmii si guutte moo siin guunne Mariyaam. Naa guutte. Alaarmii san situ shawwade moo alaarmii si shawwade. Ofii kan keetii alaarmii jala dabalte moo Mariyaamtu si as gaddade. Ofii keetii irraa bahuu didde moo Mariyaamtu
bayisin jechuudha. لا أنا سلكي نمان رب البلين أجيك سالنتي وري نقري المهم ساعات أنا موجودت سيتي مريم قلقلة عرفات ساعتي لمرة حاجة ساعات هجنا إرتاو قبدا قلقلة مو ساعتي هجنا حاجة ساعتي هجنا أونلاين غرغرو قبدا وانجلو سيباستي جرتمالي جنا مرة حاجة قلقلة وان بهي أونلاين رتاي جديتا دوبان سيت ديبا يوغاني تاي أونلاين روان سينجت قبدي نو إسي وان نانجت هنكبدو زا اللي نتهم دي زا كنا جتي ترتيب أنا كبزيستي جرتي يعني أنا زا أنا بيكو ركنت يسني يعني تك جانيتو مالا مجاني إن شاء الله همبرا وبري ربنا عليه رسوفا يانو تاته أكسي سنجا ummata sanamma beektaati biloogu ofirraa gootee hunda sa'aatiif amma Mariam jidduu keessan qirreetaan jira damooza irratti dalagaa irratti wanna itti qirri jettu qabda wanna itti si dabbaru wanna itti Mariam si as qayyamte qabda hin qabdu sii taatee mi Mariam naatoo bira kuttee naatattaate ayyee ummanni si janaajjanu sunoo akkam ta'uu qaba waan na jaraa dhaamtu warra keessaan dhufee lubbuyyee mana madaamii dhaqi sa'aatii lama qofa isaanii miicitee achi booda akkana jedhanii saamunaa isaantu siibita warra jedhu saniif maal dhaamtaaf naa tahee jira narraa adabadha Mariam naa taate akka haadhaa naa goote akka obboleettii naa goote akka sarraatanyaatti damooza koo naa kafalti narraa taa'a naa taheera jettaan immoo lakki naa koottaa naa gurmaayaa bakka kana na baasa rakkoo keessa jira jettaan. Amma waan reefu Mariam sitti himte waan singaliin jira biroo na dhagaye. Maali beektaa? Amma kan si gaafadhe kana qofa naa deebisi. Hin deebista itti deemta. Wanni an si gaafadhe. Ummata saniin naa tahee jira. Mariam naa taatee jirti. Dalagaan nan dalagu naa tahee jira. Damoozni naa kafalamullee naa tahee. Jireenyis naa tahee. Na dhiisa. Mariam ima bira taa'a. Araba wayiitu hin barbaadu. Mana arabaa dhaqee isaanii dhiquu hin barbaadu. Jettaa immoo lakki mana arabaa dhaqee kasaanii dhiqu san naa suqa yookaan bakka san na galchaa hayyina gargaaraa jettaan ummata sitti barreessu nama shanii ja'a guruppisan. Dhaamsa maal dhaamtaaf? Okay, ani dhaamsuufillee hin jiru. Yaani haatoo saatoo dhabaatu sun danda'e hin beektaa dubbachuullee hin fadhu dubbiin guddatte farratti hin fe'anii haruma gabaabatti dha kulli haal. Dhagee maali waan inni raajee hin qaba. Wanta akkasii duubaan jirti Mariam Arabo waan si gaafadhu keessa. Mariam wanni isin si sodaachistu jira. Hin jiru. Wanni nagaa si dhoorgitu jira cinkii waa wayii dhiisa kana dhiisi waan si sodaachistu wayii jira Mariam mana keessa. Hin jiruumi ati firiidhaami. Maalirree wanni rakkoo sirra jiru jira rakkoon sirra gahe jira haga ammaati Mariam hin biratti. Wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf bishaanii nu dubbatti hin dhoytu yoo magaalaa baate yoo shooba bitattee naa bittee dhufti siree takkarra uffata tokko fannoo hojii bulle. Laalame ummata laalame jibbiinsa namaatii fi walitti nama diruu nama wal kuffisuu deemu nama danquu deemu laalame. An amma kan reefu aaree bibbee akkana dubbadhuuf Mariam himatanaaf maa akkanatti saqaayyaati osoo waan kana hunda gootu hin beekana nama isiin nattaaf. Nagade waan isin jiru jira. Haatoo saatoo dhabaatus ati waan takka waan singaliin jira haasoo reefa san keessatti gazee hedduu haasoo guddiste dubbiin namaa singaltuu beektaati. Hedduu guzee haasoo waan isiin arafaat haatoo saatoo dhabaatus namnaaf isiin already afaan takka haasoo hinaa waliif gallaa waan jiru hanqina jiru wal sirreeffachaa tartiiba wal galchaa karaa dheerallee hojii deemuu dandeenya. Tarii namni afaan waliitu hin beekne biyyaan baakna keessatti mana arabaa sanillee jiraachuma jira. Ani wanti niin irraa qamee wanti niin irraa aare jecha isiin qoricha si obaastee duruu qoricha si obaastee si dhamaastee takka sagalee itti qabanii akka waan namni miidhaa dargaggeessu jiru akka waan dhiibbaa dargaggeessu jiru sagalee itti qabanii akkas jechuunis lama. Sani malee wanti si aarse arafaan siin taane waraqaa maarre. Waraqaan atillee akka wayii Arafaat Mariam irra jara kana qabuu ka danda'u si hin beektaami etama saratanyaa siiti boodigaardii siiti hojjettuu siiti eegaa narraa adabadha narraa gattaa isiin anaaf akka feetu. Mariam qabuu hin dandeessu anaat danda'a likkii isaanii itti himaa. Situ danda'a kana bar amma Mariamillee amma anama maal jedhaaraan Mariamiin wallaahi qaasaman billaa dhoorguu hin dandeettu sirraa nafu jedhaaraan. Kan ammoo ka dandeettu silaati makalaakaa maramii ka ta'uu danda'u si beektaa kana.
Waan maaliin cufta beektaa? Isin hin galchu hayaati jireenya kiyya jireenya kiyya keessaa bayaa. Jechuun dandeettu ati uummata sanii. Bayaa jireenya kiyya keessaa kaleessa jireenya kiyya keessaa turre jireenya kiyya keessaa bayaa. Anaa miti. Oromoon maal jettu yeroo mammaaktu qaanqeen abbumarra buutee gubdii jechuun silaa wayiin fatii lubbiyyan jedhame akkuma isin artu kanatti har'asii galee isin jecha isaanii isin jaanin san yaanii sanii isii aarse malee hammeenyallee walitti hin qabnu tarii kumbula takka uffannee wal jala seenee furaashi takkarra yoo magaalaa baate waan ofii bitattu waan fadhii kiyya nagaa fattee baatee mana madaamii akka jedhanii miti bara kana kaasi kalbi yaadin mana madaamii bara akkasiin jettu saanii akkana miiqitee akkana akkasiin jedhanii miti ummanni farshoon. Dhagee Maryam jechuun koo obboleettiin sii mana madaamii keessaa aramni sa'a 24 aliigo xoofee yaani dhiibba adda addaa irra gaggeessu jiru si galee aanirraa as jiraachuu jira bikka kana. Ansi gorsu yoo jiraate Oromoon maal jedhee abbaa dhagee obboleessa dubbii abbaa farii abbaa guurri abbaa duuba deemaa jiran abbaa duratti illee nama faarsanii si galee. Sawwan ta'eef ija gaara duuba jirtu iji gaara duuba nagaretamu taaniif keessaa guuranii nama galuuf hin galaa ani ol bahee tarii viidiyoo waraabee akkana rakkadhee jira warri harargee sagalee naa taha Maryam akkana miidhaan argaggeessitee namni nama jala jiru kun namni waan qabne kun tarii waa hedduu hin jiraame obsi daangaa qabaa obsi dadhabeesee viidiyoo sanillee waraabnee takka jayi sigalee san anaatu sinyee likkii isaanii hisaaba isaanii kafalaaf sigalee anitti gadi hin baahanneen kan tare sawwan ta'eef akkasiin jechuu barbaade ati immoo guzee hedduu haasoytu haasoyni siin galu beektaa. Naagala haasoyni naagala haasa'in naagala haasa'iniin siin galuu naasaa siin galuun kamaali mititi haasawa keessan nama haasawa. Wanni jechaa jirtu bari. Maryam jechuun wallaahi qasama billaa gateenu. Ati waan kana Maryam irraa makataa guddaa ta'uu dandeetta. Maryam irraa gumaacha baay'ee irraa fudhachuu dandeetta sii galee. Isi irraa kadaggabu danda'u afaan uummata kanaa qabachiisuu danda'u si maaliif naa ta'e gaafa jetti ani qoye bishaan dhugaaru kun naa ta'e gaafa jedhe maaltu si galchisi ana naa taanaan kana waan ta'eef wanni ati dalagaartu sun jireenya ati jiraachaartu ana naa ta'e yoo jettiin uummanni sirraa dhaabachuun dirqama gaafa waa'ee kee haasa'uu dhiisi waa'ee keessan lamaan namni kaasu hin jiru sii galee Maryamuu si jaalachuu irraa sitti amanuu irraa gara nyaattuu irraa yookaan waliif galuu keessan irraa kan kaate gaafii nama takkaa malee waraqaa kana dalasiiste. Maalumaaf dalasiistee jedhaaraan naannoo sokaawun hundi akkana si godhu. Lamin isiin si amantee si agartee onnee kee agartee galbii kee agartee miyuutii goote waan kana sirraa dalayde sii galee ati immoo erga isiin kana hunda sii taate isii irraa uummata kana afaan qaqqabuu qabda sii galee. Maryam jechuun bari zaban ammaa kanatti eenyu daabbo saambusaa siibita. Daabbo saambusaa waan guddaadha. Eenyu qarshii sibiilaa si kanna fakkaatu. Wallaahi Maryam jechuun kabara obboleettii si mana madaamsaa. Eenyutu bahararra si geessee si asnaanna. Bahararra akkasitti. Torbaan takka shufeera. Waan isin joona dhagee. Namni yoo wal dhagee tabba wajji baana dhagee. Mee viidiyoo gaaf duraasa namni sama jidduu maana. Mana madaamii keessatti. Fitar. Callisi. Kan mana wallahi la dhaggeeffadhu siree sitti haasoo jira. Gizeen qaldii dhaggeessan kun nagarii. Kan obboleettiin si mana madaamii keessatti hin beeytan atillee hin beeytan hanga beeyturra. Sigalee anillee numa beeka rakkadhee beeka sigalee. Kan isiin akkasitti olii gad obboleettiin si cee obboleettiin sana fiddee as jala daleessisu wallaalte. Wallaalte hin wallaalte. Ani fatiin dhorkuun danda'u Maryam dhorkuun dandeessu ani lubbiyyeen akka mataa fayyaatitti viidiyoo ajaa'ibaa takka hojjedha. Maaliif gaafa Soomaalee jiru san eenyuun na beeka. Gaafa na takka dasam eenyuun na beeka. Arraan bakka kana dhufnaan mana madaamii jinni amma dhisiitu biin akkasii kan galuuf hin galaan cinumaan tuttuqasii galee ijji gara duubaran gareetamu tanaaf keessaa guuranii akkasii.